alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Gooftaa aalamaa ka ta'e Allah sani jedha. Kanaaf Qur'aanni gooftaa aalamaa hundaa irraa akka buufame eega nuuf gale as biratti erga argine gooftaan aalamaa mootu Allah qofa akka ta'e boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti alhamdulillahi rabbil alamin jedheetiniin dubbate jechuudha. Kanaaf Qur'aanni qabu gooftaa aalamaatirraa jecha isaati. Amma itti fufuu dandeettan gara kitaaba qulqulluu Abu Mu'az. Naam. Okay. Akkas dubbiin isaa achitti dhumatti shahaadaa qabadhoyye. Ilaa eessa Quraanni kabajamaadha. Ani Quraanni kabajamaa mitillee. Eenyu biraa bu'e Quraanni? Nama qulqullaa'etu nama cubbamaa tuqallee jenne ani. Sun rakkoo qaba. No, eenyu biraa buufame. Bakka rabbiin itti jedhedha waan an gaafadha. Gurbaa. Waan sin jedhe. Maqaa qaba abbaa gurbaadha jechuun gurbaa jechuun dubartii siin jenne yeroo sanii bara. Gurbaa jechuun nama jeendar wayitii. Waan sin jedhe gooftaa aalamaa biraa kan buufame maali jedhe? Gooftaa aalamaa hundaa irraa buufamaadha. Kana nama biraa jedha. Maaltu buufame? Eenyu jedhaa jira kana? Abbaan fadhe si itti dhufna abbaan fadhe haa jedhu fadhu ani haa jedhu fadhe haa jedhu Qur'aana keessaa si dubbisu jira. Hin fidda Maatiyos immoo Luqaas jedhee fidda yoo feete. Waan sin jedhe gooftaa aalamaa biraa kan buufame maali? Wangeela moo gooftaa aalamaa buufamaadha saa jedhu abbaa fedhe biraa buufamaadha. Gurbaa deebisi waan barreeffame deebisi caalaa waan barreeffame deebisi. Waan reefuu si gaafadhee wahuma jiru waan ta'e si gaafadheeti. Daa'ima hirriba dhokkite. Waan jedhe gooftaa caalaa jecha kooti. Caalaa gooftaa aalamaa biraa qalama gooftaa aalamaa biraa kan buufame maali? Quraanni kun jecha kooti bakka rabbiin itti jedhan gaafatan. Afaan Oromoo si hojjaasaa jira. Yoo feete afaan Amaaraachi si dabarsine yoo feete Ingiliffa si hojjaasane. Waan sin jedhe gooftaa aalamaa biraa kan buufame maali jedhe? Ani gooftaa aalamaa biraa buufamu haadhiisu ani hin beeku isa. Irra deebi irra ijaan si bana ijaan dubbista reefoo fi akkanuma dubbisu qalama diimaa kana dubbisa yemma. Kanaa miti gaaffii caalaa dubbisiin si jedhe caalaa sina deebisaa jirta caalaa siifi deebisa caalaa dubbisi Quraanni jecha kooti bakka rabbiin itti caalaa gooftaa daqiiqaa takka sana caalaa ni dubbista kabajaan zame caalaa dubbista moo dubbistu hin dubbistu nan dubbisa dubbisa kun gooftaa aalamaa hundaa irraa buufama akkasii tartiiba dubbisi walaloo dubbisutu hin jirru dubbisi akkuma wangeela suutu dubbisanii dubbisi qaal baqaal gooftaa aalamaa hundaa irraa buufamaadha. Maaltu buufame sin jedhe? Eenyu jedha kana? Ol deem waan buufame kun waan sin jedhe itti ol deem. Achuma raayee. Dhugumatti inni Quraana kabajamaadha jedha. Yaa maaltu kabajamaadha? Quraanni. Goobas Quraanni kabajamaadha. Hayyee itti aansi dubbise. Itti aansi dubbise afaan Oromoo qulqulluu kee kana. Kitaaba akkaan eegamaa keessa jira jedha. Goobas kitaaba akkaan eegamaati qulqulluu hayyee. Deebisi hayyee. Quraanni qulqulluu malee kan hin tuquedha. Akkas hin tuqitu akka keetii kun tuquun hin danda'amu kiristaanni hayyee. Itti fufee ati rakkina qabu. Gooftaa aalamaa hundaa irraa buufamaan. Ani kana moomin gaafadha. Eenyu biraahi fedhu cubbamaa naa dhaggeeffadhu. Eenyu abbaan barbaade haa gurbaa maali miira keessan galin ati sa'a akka nama beekaa tokko jecha kooti kan jedhu barbaade. Eenyu siin jedha kanas dubbise eenyu biraa buufamee jedha Quraanni kun eenyu biraa dhufe kan eenyuti? Abbaan fedhe haa jedhu Quraanni. Abbaan fedhe haa jedhu jedhin gurbaa normaaliin hojii deebise caalaa. Beeku. Okay, kana ayya nageet. Deemasi ayya bakka siif gaya. Maal nu gootaa miti kiristaanummaa hin beektu. Waan fayyaa hin qabne maalala. Yesuus dubbitanii waaqayyo raadha jedhe. Reefuu maraachitan na fakkaate xiqqoo gurbaan. No hanqa jechuun waaqummaa dhabee dura harree fi dura sana achitti boodarra namni guyyaa hanqa dhufe amatatti yeroo takka dhufe nunu. So yaa maraatee jira amma maraatummaa isaa amma du'aa uniin kaasa jedhee umrii ta'e hanqati du'aa kaastuu mana kana ni hun dhuftu uli qabadda namni kun nama du'aan kaasee jedhee finfinnee nageessaa jedhee caalaa eenyu jedhanii maqaasaa akkasii saala jazaakumullah suuraa meeqa keessa jirii fi cufa keessaas nama tartiiban nama hojii deemu waan ni jedhanii nama wangeeluma isaatu didumo asitti sekendi jijjiirama jedhana nama harree yaaba waaqaas ajjee waaqni ni du'a naan jedhe waaqa tokkichaa du'e naan jedhe jijjiirama asuu naan gee jedhana ka kiristaanii nu jala kanaa koflu anu osoo if keessatti kofluu du'e yaani itti fufaa ustaada inshallah anis maatii rafaa hin cufadha anka keessa teessan halkan za'a meeqa za'a torbaaf deeman ka Itoophiyaa kuno za'a torba
Rabbi rahmatan waa godhu. Saalaa mana saalaa ustaas saalaas foloo godhaa jirana warri jirtan kun ona cinaa jira. Inni Rabbi isaaf haa laaffisu. Danda'a maariffaa achitti daawaa Oromiffaas gaafa gartee nuti akkana waa xiqqashoo jiru hin dhufanii baay'ee dhibbarra harka guddinsa. Ijoollee Amaariffaa san keessa achitti daawaa godhaa oolan inshaallah. Foloo godhaa ijoolleen teenya inshaallah. Afaan hundaanuu bakka dheeytanii dhaggeeffadhaa. Namootaan gartee diinaa kanarratti gartee barnoota daawaa kanan jala bakka biraatu foloo gootanii foloo godhaa inshaallahu ta'ala. Rabbi isiniif haa laaffisu maashaallah tabaaraka rahmaan. Nu cinaa jiran foloo waan biraa takka waan gartee dhabdan hin jirtu uuma khayrii argattan waanuma isin fayyadu inshaallah. Kufriin jajjabdu jarana akka hin fedhe akka fi wangeellisaa quraanni wangeelli kun sagalee waaqayyooti. Waaqayyoon dubbatee jedhu akka ifi hin jirre ergaa dubbii waaqayyoo irraa dhagayu Yesuusuu hima. Dubbiin san dubbii waaqayyooti sagalee waaqayyoo jechuudha. Quraanni kun gooftaa alamaa biraa rabbii alamaa nazala bihi ruuhul amiin arte ala qalbiika litakuuna minal mundiriin arte yaani kana hunda waan jiru maal godharree wangeela irraa bal'aa taate quraanni sii galtii miti rabbi isaaniif haa laaffisu inshaallah. Obsaa jiran yeroo garii waa kan nu dadhabneefi miti wooma jiru akka isaan itti fakka akkuma isaaniitu deemani. Amma gartee jalqabatti waaqayyo bantiiwwan waaqa lafaa uume jedhe eenyu jedhe waaqayyo anaatu jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhe qaamni jechuu jiru kun eenyu maqaa barbaadaa mi'aa fi dhugaa. So kiristaana akkuma inni ciisutti hojii ciista. Abboomaa zama falmii warroon akkasii kuni kitaaba macaafaa isaati kitaaba namni ofii barreessuu isaati kitaaba namni barreesse illee kitaaba lama dubbisuu isaati kitaaba tokko kitaaba namaa fuula tokko takka dubbise nama beekne namni jabbiin akkasii. Jabbii. Maaliif sababni isaadha namni kitaaba barreessu tokkos kitaaba kana anatu barreesse ana ebelu barreesse hin jedhu takka hin jiru. Seera barreeffamaa kitaaba kamii keessatti hin jiru. Akka macaafaatti illee sira akka macaafaattis takka wanta akkas jedhu hin jiru. Ani yoo amma akka inni jedhutti suuta nama deemu jedheeta yaadeen ture. Quraanni kun jecha kooti haa jedhu yeroo jedhu kooti ishee jedhu kanas ganaa eenyutti deebi'a damiir pronaawuniidhaan isa hojjettooti wanti naan dubbataara. Bakka maqaa dhufa malee kooti jechuunis ganaa kooti isa jedhu sanas Allaahii jedha. Kuni nama takka kitaaba dubbisee hin beekne. Nama dhageessee nama dhagaheema sirbumaan deemudha malee nama kitaaba namaa dubbisee beeku miti. Mee akkamitti kitaaba kamirraa akkas jedha waan ta'eef fakkeenya waan godhattee fidde qabdaa'ee jedhee suutan deema. Argumentii jal'aaf hin deemnu jechuu ni barbaade jennaan ololololololol jedhena jira dide. Akkas. Fakkeenya tokkoffaa waan dubbatan isaas fakkeenyaa fi kitaabni kun amma kitaabuma xiqqaadha. Kitaaba ustaazii Qamar Hussein barreessedha. Amma kitaabni kun maal jetti? Qopheessaan Ustaaz Qamar Hussein jedha. Amma kitaaba kana akka qopheesse Ustaaz Qamar Hussein jedha. Abbaan kitaaba kan barreesse Ustaazuma Qamar Hussein. Ustaaz Qamar Hussein anatu kitaaba kana barreesse jedhee miti kan barreesse. Okay, gaa'iba godhee dubbate Ustaaz Qamar Hussein. Qopheessaan Qamar Hussein jedhe. Aha, no. Ana Qamar Hussein tu barreesse yoo hin jenne kitaaba kana Qamar Hussein miti kan barreesse. Nama biraatu barreesse, nama biraatu irraa dubbachaa jira jenna. Kitaabni kun nama biraatiin barraa'e jechuu dandeenya? No, seerluga afaaniiti kun. Seerluga afaaniiti. Namni tokko seerluga afaanii gaafa haasa'u tokkoffaa ramaddii tokkoffaa haasa'uu danda'a. Ramaddii lammaffaan haasa'uu danda'a. Ramaddii sadaffaan haasa'uu danda'a. Mukhaatiba akkasuma inni mutakallimaa fi mukhaatibaa fi dubbatu. Okay, yaa gaa'ibaan dubbachuu danda'a jechuudha. Wantoota sadan kanaan dubbachuu danda'a. Rabbiin immoo wantoota sadan kanattuu fayyadamee dubbata. Inumaa Allah subhaanahu wa ta'ala haga wantoota fayyadu dubbata. In dubbata mutakallima, ergasii immoo mukhaatibaa in dubbata, gaa'ibaa in dubbata. Akkasumas nahnu inna ja'alna fa'alna jedheetu Allah subhaanahu wa ta'ala ta'aziimaan dubbata jechuudha. So kun akkaataa seerluga afaaniiti. Kana yoo hin beekne akkamitti namni tokko dhufeetiin Quraana keessa dubbachuu danda'a. Okay, adiifnu kana yoo adiif. Wangeela keessatti Waaqayyoon kallattiidhaan
Wangeelli 66, Pheenxeen 66tti amanti. Ortodoksiin 81tti amana. Kaatolikiin 73tti amana. So kanaafuu wangeelli 66 dubbii kan kootii ana waaqayyootu dubbatee dubbii kootee waaqayyo dubbatee kallattiidhaan daayirektii dubbatee jira yennoo no. Kanaafuu waan waaqayyoon kallattiin daayirektii hin dubbanneef wangeelli 66 dubbii waaqayyoo miti. Okay.